Akkam jirtu daawwattoota keenya kun Biiflee Shawdha. Akka nuun siniin jenne yeroo keenyaaf sa'aatii keenyatti dhufneerra an Liidoo Hambisaati. Ana Meetii Girmaadha. Ani Hawwii Tamaami. Keessummaa keenya har'a Hawwii Tamaam jedhamti. Inna Hawwiin yeroo baay'ee kan isheen itti beekamtu maaliinidha? Sirba Amaariffaa gara Oromiffaatti geeddaruun baay'ee ishee bashannansiisa. Afaan Oromoon beektanii sin. Afaan Oromoo duwwaa nu godhaa jettaniitu amma dandeenyetti Oromiffa duwwaa haasa'uudhaaf yaaliin qophoofnee dhufnee gadi kana amma Hawwii baga nagaan dhufte siin jenneerra. Har'a wanta tokko isinii qabannee dhiyaanneerra yeroo dhiyootti akkuma isin beektanii Danaanash Indeenash Danaanash Indeenash wanti jedhamu ba'eera egaa erga sirbi kun ba'e sirbiin dhumeefaa kan jettan jirtu baay'inaani isa nuun immoo Oromiffaan qabannee dhufne sirbi garuu ayti waan dhume natti hin fakkaatu Afaan Oromoodhaan Danaanash Indeenash Danaanash nagaadha nagaadha akkam nagaadha jirtaa jenna waliin kun Biiflee Shawdha nu waliin tura eenyu jalqabu atumtu jalqaba okay thank you ladies first jedha masras qoy sagalee ko waggaa shan dura durbummaa kee gattee gaafa si gaafatan an durba kan jette akkam nagaadha jirtaa nagaadha jirtaa Liidoo miliyoonni kan hojiidhaan aan jettee mana nyaataa deemnee gaafa biliinnuuf bilbila kan bilbilte akkam nagaadha jirtaa nagaadha jirtaa Taksii keessatti na argite gaafam go mama chaawshin kan naan jettu akkam nagaadha jirtaa nagaadha jirtaa akkamatti nagaadha nagaa siin amteetti ajajadhu jennaan bishaanin jaalladhu kookaa malee jette gaafa qofaa taatu bishaanni waaqaa jiraa'oo kan jette akkam nagaadha jirtaa'oo nagaadha jirtaa'oo ganamaan na waamtee VA-tiin kun kan kootinaan jettee galgala immoo hoogganaa kee karra bantee gaafa buustu kan argamte nagaadha jirtaa'oo jirtaa'oo nagaadha jirtaa'oo nagaan siidhaan egaa akkasitti duwwaa yeroon jedhe silqeessu kan naan jettu nagaadha akkam nagaadha jirtaa'oo nagaadha jirtaa'oo akkam I think kan dandeenye yaalleerra natti fakkaata egaa kana keessatti warra argitanii nagaa keessanii jirtu akkamisin nagaadha biyyi nagaadha maatiin nagaadha ollaan nagaadha nagaa keessanii baay'ee sin jaalladha adara miidiyaa qabdeettanis sobinaa maaloo qabdeettanis sobinaa nama taaksii keessatti argitan hundumaa nagaa hin gaafatinaa hin lakkatinaa እና አረጋጥኖሽ የስንቦርሲቱዳፍ ያሌራ አከኑት ይላሉ ባየ ቅሌንሳ ባይዘው ግዱ ከነ ቅሌንሳ ስሪን ቀባ ባየ ቆራ ላይክ ጉያ ከሰት ቅሌንሳ ቢፈ ቶርባ አርጋ ይረ አከነተ ወጋዝትና በቃ አራፍ ካኑ መስኒፍ ቀበኔ ያኔ አንገሩ አንተ ኮደቹ ነበር ዋዳ አከም ነጋዳ jirtaa'oo nagaadha jirtaa'oo baay'ee galatooma Hawwii Tamaam baga nagaan dhufte interview addaadhaan ishee wajjin dhiyaanna gaaffii adda finnee dhufnaa Hawwiin naaffaadhaan lambaamaaranya isinis gaaffii qabdu ta'ee jennaan immoo koomentii jalatti nu barreessaa even wanta nu irratti hojjechuu akka nuti isiniif hojjennu fa'aa barbaadan koomentii jalatti inboxii nuuf godhaa
baay'ee si jaalladha. rakkisaa jira. Bye. Bye. Bye.